جوار محمد terrorist الشباري بدني شركة وخان غاري صدما ولين وجات. He's a drug dealer. قرصا كنا قاعد. Money laundering. يكوتا كنا دلقة. كارا جوار محمد هررجيم بوكا ونقب دنيا تجرا. Guyon wari o rakkon inni jawari rakabu mal akkamitti namni kun lafa kee jechuudha sali sinjeetiin jira ilma sali walumaa galatti siifi shanyiin deetinillee walumaan ilmaan haadha sali haye akkam feeta kanatti ilmaan sharmuufxittiidha isiniitiin jeetiin jira haati Jaawar Mahammad arrabsamtee jechuudha Jaawar bira fudhamte ilmi haadha kabajaan qabne هذا نما عرب صار. نما تقوم عند بنيس. أبيجي تكون قدوم ما متي. نتكون قدوم ما متي. داوود بسافة تكون قدوم ما متي. إستنوم ما تكا قد عرب صار. إرساسي في فيسا لليسا. وان غرتي ميلان دلغن متام بلليسني نسرينج. خوني وان مايك إندلغي غرتي. مايكو من بلليسو جراي. وني ندلغي ولنتانو. yoo Jawhar waanin an silaa godhuu yaada keessaa qabuu fi waan uummata kiyyaaf faayidaa qabu hojjeta ta'e ani tanaa fi Jawhar wal dhabbii sana duduba kaayyadheetiin that's a personal issue. Isin gandasaa tortoraa waliin qabatee ilmi haadharaa kun laal siifiin hima ana jaalmilkii sabaati siifiin hima isinis warri isa jala deemus ilmaan haadharaa qabsoo Oromoo keessa. Amma Mubaarak Musammaa saba Oromootiif Jawhar waan goone. Amma asiidha saba Oromootiif Jawhar waan goone. Yoo saba Oromoo saamee dhiiga ilmaan Oromoo. Wayi goonaa jee lakkii maallaqa nu harkaa fudhachuu deemtaa jedhanii mormamu. Namni kun dubbachaa jiru. Waa takka jechaa jiru. Mee maaliif mormame mee naa himame? Maalitti haatisaa isa dhiisi haatisaa arrabsamti. Mana OMN gurgurate Oromoo saamuu ture mee Abiyyi ka Oromiyaa guutuu gurguru jiru kana faarsaa. Abiyyi ka gartee haadha teenyaa fi abbaa keenya gibiran kafallee je'ee gartee mataa dafa caasu jiru kana faarsaa. Sigale mana OMN kaniina nuu bituu danda'u namni tokko bituu danda'u. Sigale kana gurguratee kana saame mee maallaqa diyaasbooraa kan qarshii 20 fi qarshii 100 walii qaban yaa abboleessa maallaqa jee dubbata rabbi sodaadhu qaallicha bileenaan addunyaan itti yaatu kagartee Oromiyaa fi Oromoo hunda saamu jiru biyya guutuu saamu jiru kana biyya guutuu jeesaa jiru kana haya Jawhar Mahammad namarsan jee namni 80 du'e hayye namni 80 du'e mee Abiyyi moo nama 800 miliyoona 8 kafitu jiru kana moo nama 80 santu irra hedduudhame sigale obboleeyyan kiyya yeroo takka takka hoggi nama qeeyxan waan namaan qeeyxan illee laala waan isinirraa fudhatama qabu sigale namni lama gartee wooma ifii dalage baranarraarra kitaabul jismi irratti isiniin hime irsaasii fi qalama irsaasii ni beeytani irsaasii fi taayyee wanti irsaasii fi fayyisaa leellisaa waan gartee miilaan dalagan mataan balleeysaniin isiniin jedhe kuni waan maayikiin dalage gartee maayikumaan balleeysu jira wanni inni dalage wanni inni nama adda dalage maaltu jira Khadiir Martuu akkuma Adnaan faan artistiin Harargee Adnaan faan wallisuu turan akkasuma wallisuu akkuma Aliyyi Saabii faan wallisuu turan sigale akkasuma wallisuu ture maali wanni namaan addatti inni dalage meeta najiinaayu walliftoota keessa waan inni nama adda dalage meeta najiinaayu sigale bakka akkuma waan inni Oromiyaa ta'u gadhaabetti sigale way bari inni kana way bari miitirkishu adeero qabsoo isaan kara oofa wallaalanii sigale ittiin rakkachaa turan dhiirti dhuftee fuutee kompiitara tokkoon bilisoomsitee PPR inni faarsu tanaa ofittee digale chech siyaasa hogii deeggartan beekumsaa waa deeggara mazmuurii gartee maayikii qabattee beera keessa dhaabbattee hudduun tee kana hudduun tee dabaa hudduun tee diriirtu jettuu fi nama politikaal saayinsii gartee politikaalii siyaasaa walitti fide namni illee nu koflaa sigale
دوفا وجد لجون قاني ده أنا في الدين قام فردوقي جاور محمدي وجاو أبي قدير مرتو ترقب ساوي والله يا ميديا خنا جلا أكان تلقون سيجو كجي هذه مالتا هذه جاور جتولي إز political science nama beekumsa waa godhu nama sakkaree iyyuu miti sakkaree iyya seete ziga ina yana baza no indi banna hay nama gartee yoon siyaasaatun akka de mee abiyyi kana akkamil lafa kaa'uu ture mee akkamil lafa kaa'uu ture naayim abiyyi yoo filame gaafa abiyyin filame yoo abiyyi filame akkana ta'uutaa akkana dhaaba opiidiyoolee balleeyse ifillee baduutaa maayirra akkasin lafa kaa'e akka waan waahiin itti buute mee abiyyi waan jaawar jeerraa ni maqee political science siyaasaa jechuun kan adeeru nam Harvard bakka George Washington sigal narraa himi Barack Obama jarri gurguddaan addunyaa tana hogganu George W Bush bakka jarri kun barate gurbaan sigal hay bakka khanaafi gartee mazmuurii hudduun ta'e kanaa gaalolli imaanaa beechi yoonan jaallusan kana waliin fiddee talkaashaa kana waliin madaalchiftaa rabbisa waanuma qabaniin laga dhaqanii yoo taate malee sigale namuu hangafi qabsaa'ee jenneetuma yoo usine malee baramma qabsoo yoo taate ani qabsaawaadha sigal atii sheer na jalaa goote sagaleeti yoo ummata biraan ga'u jirtu kun qabsaawaadha sagalee ummataa ta'u jirta sigal mee kana hoggi waliif fiddan sigal an takka na ajaa'ibsiisaa beekan dhugarraa deebuunis gaariidhaa miti sigal namni kun ammaas wanni Jaawar Mahammad amma wanni Jaawar Mahammad daamal please Fayyisaa Leellisaatii fi Qadiir martuu kanaaf deebisaa bar namni hogii si tuffate waan ati asii iyyaa ooltuus yoo namni wannummaan jara kana akka gubu jiru maanuun dubbannee birraa gammadiituu ni dubbatte isin hin dubbatu sadarkaatti inni isin dubbatu san hin keenye jechuu hin keenye mee maal jee isin irraa dubbata fakkeenyaaf ati kana fiidee yaa hoolicha kiyya hoolaa qabde jee Fayyisa irraa dubbatamu way ati kana dabbaa faarsitee jaalala nu qabsiifte jee dubbatamu mee maal isin irraa dubbatame sodaadha nama haadha nama arrabsu nama gudda jee taa'ee haadhatee kana godhi haadhatee baarree godhi iyyuu sigale haati namaa kabaja qabdi osoo haadha isaatii kabaja qabaate haadha Jaawariif kabaja qaba haati Jaawararra ijaan arkuu jirti viidiyoo sana sigale haati Jaawar haadha isaati sigale namni haadha fiitiif kabajaa qabu haadha namaatiif kabajaa qaba saniifuu ummanni keenya an wanniin isin karadhu wanni kun hundinuu wanni deemu jiruuf jara sadeen kanaa walii galala Taayyee Marroo Dirribaa Jaawar Mahammad jara sadeen na duuba taa'u kanaa walii gale sigale amma ati way abaluu qabsaa dabar Daawit Ibsaa hoogganaa adda bilisummaa Oromootu hayyu duree barku mazmuurii nurraa dhiisi mazmuurii beeraa fi ijoollee keessaa iyyatu tana dhiisi hayyu duree adda bilisummaa Oromootu bitamee dalagu wayyaanee dalagu jiraasiin jechaa jira bar hayyuun keenya sigale mazmuurii gartee yoo dhala Amaaraa bereedduu dura qabdeewu waan qabduun ta'eef keessaa ganna itu dhiisi mazmuurii yoo birriitti kennite guyyaa dheeraa asii iyyaa oli jettuun ichi iyyitu tana dhiisi hayyu duree adda bilisummaa Oromootu sigale